kan ta'e uummanni Oromoodhaan saba bal'aa Afrikaa akka ta'e eenyuufuu icciitiidha miti. Sabni kun saba baay'ina qabuu fi lafa bal'aa qabatee argamu cinatti qaroomina sirna bulchiinsa gadaadhaa ofii isaatii qabaachuun isaa adda isa taasisa. Dimokiraasiin har'a addunyaa kun ittiin bulaachaa jirtu sirna gadaa irraa kan fudhatame waan ta'eef uummatni Oromoodhaa uummata addunyaadhaaf sirna bulchiinsa dimokiraatawaatiin dhaanga'eedha jennee akka dubbannuuf nu dirqisiisa. Haa ta'u malee dubbiin garagalchootaatiin sabni ofirra darbee ormaaf ta'u qaamolee hanga isaan geenyeen sanyii aadaa falaasamaa fi afaan amantaa fi eenyummaa isaa balleessuu irratti kiyyeeffatee aggaammiin irratti darbee yaaliiwwan waggoota 100 oliif irratti xiyyeeffatee itti fufee tureera. Yaaliiwwan sanyii balleessummaas kan keessatti calanqisiifaman keessumaayyuu calii calanqoo kaasee hanga harka muraa fi aanolee darbee ammoo irreecha bara 2009tti kan laakkamu tokkoon tokko keessaa qabxii kaasuu danda'amudha. Egaa kabajamtoota daawwattootaa faabiidha. Nam jabaa keenya har'aatiin ammoo goota diinota raasii hamma diina ari'ee harkaan qabutti kan onneen isaa dhaatu Leenjisoo Diigaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qopheessaan qophichaa Anabboo Maqaasootiin hamma xumuraatti nu wajjin ta'aa isiniin jenna. Leenjisoo Diigaa goota Oromoo Arsii keessaa gosa Kolbaa jedhamurraatii kan dhalate. Ijoollummaa isaatiin abbaan waan irraatii du'eef abbeeraa yookiin addeeraa isaa itti gaafatamummaa maatii fudhatee akka irraa eeggamutti waan hin kunuunsineef maatiin haadhaa gosa Yaabeettuu jedhamu isa guddifateetii jira. Akka aadaa Oromootti Leenjisoon nama jabaa ta'uu isaatii fi kunuunsa irra gaarii argachuu isaa gosa isaatti keessumaayyuu abbeeraa isaatti mul'ifachuuf waan irra tureef umurii ijoollummaatti leenca ajjeesee dhiirummaa isaa mul'iseetii jira. Gaafasan gosti Kolbaa waamee yeroo dhufan geerrarsa geerrarii akkana jechuun ibsa. Kolbaa gadi baatee abbeettiin guddiftee waan boru biyya taatu waan boru Arsii taatu Leenjisoon hardhuma mul'ifate jechuudhaan geerrariitii jira. Leenjisoon kana gochuudhaaf gosa naannoo sanaa jiran biratti nama jabaa ta'uu isaatii fi nama morkaa ta'uu isaa mirkaneessee nama waliin gala biyyaas bulchuu danda'u akka ta'es mirkaneesseetii jira. Seenaan qabsoo diddaa gabrummaa Oromoonni sirna gita bittaa nafxanyaa irratti geggeessan keessaa qabsoon Oromoota sirkoomandoo bara 1881tti geggeessan hadhaawaa fi aarsaa guddaa kan gaafate ture. Akkasumas injifannoowwan dirree waraanaa irratti Oromoonni nafxanyaa irratti gonfatan keessaa injifannoon Doddotaam, Albaasoom, Dibbeem, Haroo, Hamommataa fi Laga Qaalxaa humna waraanaa Oromoo Leenjisoo Diigaatiin hoogganamu si'a 5 bara 1881 amma bara 1885tti Minilikatti jilbiifachiisuun kan yoomuu dagatamu miti jechuudhaan katabameetii jira. Waraana bara 1884 geggeeffameen Leenjisoon akkasumas 60 bulchuun fardaam Minilik yaabbateen kan abbaa Daanyoo jedhamu ajjeesuudhaan hanga Dibbee fi gonfoo mataa Minilik irraa fudhachuudhaaf kan kalaan akka ture galmeen seenaan ibsa. Innumaayyuu Minilik xinnomaaf lubbuun isaa akka baraaramte seenaan ni ibsa. Guyyaa sanam Leenjisoon Minilikii fi jala deemtota isaa hanga magaalaa Mojootti fardaan ari'een biraa deebi'een akka turees seenaan ni ibsa. Leenjisoo Diigaa harka muraa fi harma muraa aanoleetii booda waan harka kennatee fakkaachuudhaan nafxanyaa waraanaa akka hiikkatu erga taasisee booda hoogganaa waraanaa nafxanyaadhaa Dajjaasmaas Wasanee jedhamu ajjeesuudhaan gootummaa isaa mirkaneesseetii jira. Mootiin Minilik ammoo Oromoota Arsii irratti lola baay'ee itti fufee labseen
goota kutataan hoogganamuudhaan gosoota Arsii gamteessee ka'uudhaan yeroo lammaffaatiifis jabina isaa argisiiseetii ture. Jalqabaan bara 1882tti Minilik yeroo Arsii weeraruu dhufetti leenjisoon hoogganaa ta'ee bifa qindaa'aan waraana qopheessee irra aanuudhaan osoo waraana Minilik gara Cilaalootti hin ga'in ofirraatii deebiseetii jira. Sababa kanaafis waraana Arsii cabsuun salphaa akka hin taane Minilik hubatee jaarsummaadhaan waliigalee akka Arsii nagaa isaa gabbaru malas dhayeetii jira. Minilik nama Barbarsa Badhaasaa jedhamu Arsiitti ergee Chuma mootii keessan ergadhaa jedheeni Arsiin mootii waan hin qabneef nama Suufaa Kurusoo jedhamutti erge jechuun galmeen seenaan ibsa. Suufaa Kurusoo yeroo jaarsummaa Minilik bira dhaqetti nama kana gabbartan jedheeni Minilikitti akeeke. Minilikiin bifaan fakkaataa waan tureef Suufaa Kurusoo tuffateetiin waan gabbaru dhabne nama akka Minilik gabbarraa jechuudhaan akka itti qoosee seenatu ibsa. Lola aanolee tan akka jajjabaa taate keessaa bara 1882 keessatti tokko lola ulfaataa akka ture immoo seenaan ni ibsa. Baruma kana keessaa roobee diidaatti Dajjaasmaashiin tokkocha ajjeesuun Arsiin marga argatte. Kana booda hooggantoonni jajjaboon akka Leenjisoo Diigaa, Waayyimaa Amminyaa, Muhammad Loodee, Dilbatoo Qilxuufaa lola dhugaatiin Minilik waliin seenuudhaan dirqamas ta'eetii jira. Kutaan Oromoo Arsiidhaan gaariin akka Arbaa Guguum kanneen akka Cilaaloo hedduu waan qabuuf qabataaf isaa rakkisaadha. Laggeen Waabee shananiin waan marfameetii jiruu fi teessumti lafa Arsiidhaan lola kanaaf baay'ee rakkisaadha ture. Kanumaaf Minilik jaarsummaa marsaa lammataa manguddoota Arsii akka gama Finfinnee dhufan waliin haasa'aniif affeere. Akka kanaan jaarsoleen Suufaa Kaasoo fi Dammaayilluu jedhaman Minilik biratti deemanii walqunnamtii isaanii Minilik waliin godhaniin garuu yoo gabbartan isiniin lolu kan jedhu yogguu ta'u namootiin ergaman lamaanis biyya sitti kennuudhaaf hin ergamne yaada kan kee Arsiitti deebinee mari'anna jechuudhaan biraatii galanii. Kanumaan korri gosoota Arsii guutuu yaamate godhame namootiin lamaan waan Minilik jedhanis dhufanii deebaniitti kan gabaasanii. Arsiin loleetti dhuma malee hin gabbaru jedheeti murteeffate. Asirratti gareen Minilik bira deeme keessaa Suufaan akkana jechuudhaan yaada isaa ibse. Akkamitti diina meeshaa baratee hidhatee dura dhaabbachuu dandeenya jechuudhaan mormii kaasanii. Kan ergamaniif dhiisanii gara diina goreenu sodaachisaa deemaa jedhaniiti eegdota warra isaa keessaa tokko bakkuma rafitti akka ajjeefame seenaan ni ibsa. Akka kanaan falli jiru ammoo Arsiin gara laga isaa gargaamitti Minilik ofirraatii dhoowwuudhaaf akka murteeffametti himama. Minilik addeeraa isaa Raas Daargeem hoogganuudhaan waraana guddaa itti kan sochoose. Waraana Minilik yeroo Arsiitti duulum roobam hurriidhaan marfamee loluu dhiisiitii mataan isaatu gootota akka Leenjisoo Diigaatiin marfamuu hubatee hamma birraan dhufee qabbanaa'uutiin boolla cimaa yookiin isa Mishigii jedhamu fardi akka hin utaaletti qotatee eeggataa akka turetti himama. Tooftaan Leenjisoon faan waraana Dargee harka kennisiisuudhaaf itti fayyadaman guutumaan guututti marsanii balleessuudhaa fi qabbannii fi cabbiin hifachiisanii akka harka galchan gochuudha kan ture. Waraanni Dargeedhaan garuu marfamuu isaa hubannaan gorsam ogeeyyii waraana biyyoota biraarraa fudhateetti fayyadamuudhaan baatii 3 guutuu naannoo itti marfame akka mooraa waraanaatti qubate. Boolla akka laga Qilillee yookiin gallichaatiin marsaa dheeraa ofirra naannessuudhaan boolla kana bal'ina meetira 4tti kan dhiyaatuu fi fardootaan akka hin dandeenye boolla qotame keessatti ammoo muka waraanaaf qarame keessa dhaabuudhaan akka ittisaa ture seenaan ni ibsa. Karaa tooftaan waraanni Leenjisoo ittiin cabsuuf yaalan inni biraan karaa basaasummaatiin akka ta'etu himama. Innis karaan tana halkoo jedhamtu naannoo keessatti baala tamboodhaan qorondee fi aanan gurgurtuu fi tan dhiirsa hin qabne dhamaafatanii sababa qorondee waraanatti gurguruun eegaa walii ta'aniitii booda hojii basaasummaatiif
bobbaasanii akka ergan seenaan ni ibsa. Isheen waraanni Arsii keessa jiru qorataa argaa turteetii booda irratti waraanni Arsii isaan marsuu itti gabaaftee jennaan deebisanii isima sanitti akka ergan himama. Waraanni Daargeen ayyaana waan kabajuufi hatantamaan yoo itti sochootaan harkaan qaqqabuu dandeettu jechuudhaan gootota Oromoodhaan Arsii keessa socho'an sobdee mishigii waraanaa gita bittaan qopheeffatetti akka ergite kanaanis boolla fardeen hin utaalanitti gulfuudhaan akka seenan taasisuudhaan waraanni Arsii 12,000 caalu boolla qopheeffametti farda gulfuudhaan akka dhume seenaan ni ibsa. Gootummaa Leenjisoo Diigaadhaan waraana irratti geggeesse yoomuyyuu dubbatame kan dhumuyyuu miti. Leenjisoon nama gabrummaadhaaf mataa gadi hin qabanne akka ta'e ammoo hayyuun seenaadhaan yoo ibsan akkana jedhu. Leenjisoo Diigaa qabsoo kana keessatti gahee guddaa taphataa ture. Leenjisoo Diigaa jaatanii bultuun seera jaatanii rooba namoota hedduu jira jechuudha. Namoota maqaa dhahuu hin dandeenye hedduu jira. Maqaa dhufni hin geessine jechuudha. San keessaa Leenjisoo Diigaa qabsoo kanatti qabsoo sirna loltoota Minilikii wajjin godhame keessatti gahee guddaa taphataa ture. Jaayina beekamaadha jechuudha. Namichi kun dhaloonni isaa naannoo Kolooba achitti dhalatee yaanni isaa maali namni kuni mootii sirna naftanyaa san yookaan jiraa isaa harkaan qabachuu qabaa. Kan qabu qaba yookaan ajjeesuu qaba yookaan isa qabachuu qaba jedhee qabsaa ture jechuudha. Kaayoo akkasiitiin kan socho'aa ture yeroo hedduu yaalii guddaa itti godhe jechuudha. Inni lolli kamiyyuu keessatti yoo hoogganaan waraana sanii yoo mooticha mataa isaa ta'e isa hordofa jechuudha. Dhuunfaadhaan bakka inni jiru isa hordofaa ture. Na yeroo 2-3 gaaga'ama guddaa irratti godhe yaalii guddaa irratti godhe jalaa baay'ee jechuudha. Dheefaan farda qaba inni farda qaba fardaan dheessee jalaa baay'ee yeroo hedduu kanaan beekama jechuudha. Jaayina sodaan hin jiru isa bira kophaa ofiillee waraanas qabatee tooftaa lolaallee nama beeku nama boodarra ababbalanii waamanii bakka jennaa waliin hojjettaa nugusa achitti isin taasifnaa jedhamee dhumarratti illee waamame mana ofiitti illee meeshaa qabanillee humna qabanillee itti agarsiisanii kanaaf nun injifattanii isin nun kana meeshaa kana injifachuu waan hin dandeenyeef yoo nu gabbartan wayyaa gaafa immoo nu gabbartanii uummata nagaa nu gabbarsiiftaniittan isin mootii taatanii biyya sanitti isin muunaa si shoomnaa jedhanii jennaan nama mee waan lafaatti fagootti namatti ergitan qawwee jechuudha. Waan fagootti nama ergitan tana dhiisaati isii lafa kaa'aa koottamee gaafa san dhiirummaa keenya wallaallaa ka jedhee itti qallate itti baace jechuudha. Ani liqitta. Ni qawwee tan lafa kaa'aati gaafa isii lafa keettanii odoo dhuftanii dhiira sa'uun keenya eenyu dhiira numoo isinii gaafa san addaan beennaa jedhee nama mana isaatti itti baace jechuudha. Gootummaa Leenjisoodhaan tan guyyaa keessa dhufti osoo hin taane tan ijoollummaadhaan irraa waliin guddate akka ta'e seenaatu ibsam. Gaafa Leenjisoon du'u uummanni Oromoo sirkoo mandoo kan waabee gamaa fi gamanaa marti yaa'ee boo'ee manguddoonni sirna waalchaa irratti argaman tokko immoo Leenjisoo faarsuudhaan uummata tasgabbeessaa akka ture galmeen seenaa ni ibsam. Innis akkana jedham waan akka Leenjisoo homaa hin qabne warri midhaan nyaatu nuti ammoo hafne jechuudhaan ibsaa akka turedha. Ergaan isaa immoo Leenjisoon seenaa yoomuu hin daganne hojjeteera waan ta'eef hin duune kan du'e immoo nuyi warra seenaa osoo hin hojjenne midhaan nyaatu kan qabsoo keenya midhaaniif bishaan ta'e malee jechuudhaan manguddoon geeraraa akka turanii seenaan ni ibsa. Keessumayyuu Oromoon arram yeroo ijoollee isaatiif maqaa baasu gootummaa akka Leenjisoo siifaa kennu ija akka Leenjisoo siifaa kennu qarummaa akka Leenjisoo siifaa kennu mala akka Leenjisoo siifaa kennu jechuudhaan akka wal eebbisus seenaan ni ibsa.
Gootummaa leenjisoo diigaadha yoomuu ibsamee kan dhumuyyuu miti. Leenjisoon diigaadha goota sirna gita bittaatiif mataa gadi hin qabanne goota qabee lolchiisuudha. Goota seenaan isaa yoomuyyuu hin dhumanne. Leenjisoon hamma qabutti nama biraa hafuu hin barbaanne. Leenjisoon diigaadha. Kabajamtoota daawwattoota FABdha. Nam jabaa keenya torbee kanaatiin seenaa goota leenjisoo diigaa keessumayyuu waraana inni sirna gita bittaa nafxanyaa wajjin taasise irratti isiniif dhiyeessine asumatti xumurra. Nam jabaa torbeetiin ammoo walitti deebinutti qophiilee FAB afaan wajjin yeroo gaarii qabaadha.